Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota waa'ee emailii kana irra deddeebinee dubbataa jirra. Har'a garuu kan isinii fidee dhufe akkamitti lakkoofsa bilbilaa irra jijjiirra akkasuma lakkoofsa bilbilaa 2-3 akkamitti irra dabaluu dandeenya ka jedhu isinii fidee dhufe. Barnoota emailii kana jaalladhee miti kan irra deddeebi'ee isin agarsiisaa jiru. Namoota baay'ee keessaan bo'aa jiru YouTube erga guddifatanii kaanii setting irra seentanii Google irra seentanii waan kana daddaftanii sirreessuu qabdu. Google irra tuytu sanaan booda emailiin keessan originaalli kan isin sirreeffachuu barbaadan fuuldura jiraachuu ilaallattanii yoo hin jiraanne irra tuquun geeddartu manage your Google account irra tuytanii security jala seentu. Security ammallee seera jijjiiree jira. Duraan furaa tokko fide amma garuu mallattoo raajeffannoo kaayoo sirrii hin taane jechuudha. Osoo inni rakkina isin irratti hin fidin sirreeffadha. Mata duree security jedhu jala seentanii protect account, use your phone to sign in off, two step verification off, recovery emailing off, recovery phone off. Wanni kun sirrii miti jechuudha. Gaaf tokko yoo bilbilli keessan bade emailii sana dhabuu keessantu mala. Kanaafuu yeroodhaan sirreeffachuu qabdu. Haala kamiin lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiirranna yeroo gara biyyaa gallu yoo lakkoofsi bilbilaa badee akkamiin irraa jijjiirranna isa jedhuuf duraan warra lakkoofsa hin guuttanne chaanalii kiyya jala seentanii chaanalii kiyya jala barnoota emailiitu jira. Warra haga ammatti lakkoofsa homaa ittiin guuttanne barnoota emailii mata duree jedhu jira. Mata duree san jala seentanii akkamitti akka lakkoofsa jalqabaa san itti guuttattan barumsi isaa barumsa 3-4 caala jira. Keessattuu emailiin maaliif lakkoofsi bilbilaa yeroo itti guunne furaan sun banama ka jedhu akkasuma backup koodii qabaachuu qaba YouTuberiin tokko. Akkasuma recovery emailii itti guutuu wanni hundi barsiifamee jira. Sanarraa ilaaltanii sirreeffattu warri jalqaba. Warri garuu akkamiin lakkoofsa bilbilaa irraa jijjiirra jettaniif security kana jala seentanii magariisa raayitii akkasii nuu kennuu qaba emailiin keenya. Mata duree security jedhu jala erga seentanii booda two step verification fi recovery ka jedhu jira. Two step verification recovery phone. Recovery phone bakka jedhu yoo lakkoofsi bilbilaa duraan hin guuttanne guuttadha. Yoo hin guuttanne garuu irra warri guuttatan irraa jijjiiruuf achirra tuytu. Recovery phone ka jedhu kanarra tuqattu. Yeroo irra tuqattan passwordii emailii keessanii isin gaafata. Passwordii emailii keessanii irratti guuttattu. Next godhattu. Irraa jijjiiruuf. Next yeroo isin gootan lakkoofsa bilbilaa isin duraan irratti guuttattan isinii fide fuula dura isaa mallattoo qalamaaf diileetii jira. Kun diileetiidha. Kun mallattoo qalamaati sirreessuuf. Mallattoo qalamaa kanarra tuqxanii lakkoofsa duraan irra jiru irraa haqxu. Irra tuquudhaan irraa haqxanii lakkoofsa haaraa san itti guuttattu jechuudha. Itti guuttattanii next gochuudhaan verify godhattu. Lakkoofsa haaraa itti barreeffattu jechuudha. Ka duraan irra jiru irraa barreessanii haaraa guuttanii update yookaan next gootu jechuudha. Manage your phone number jira. Manage two step verification jira jala sana. Manage your phone number yeroo tuqxan akkasitti isinii fida. Bilbila irraa eeyyama kennuu barbaadan asii oonii godhachuu dandeessu ammas. Bilbila isin barbaachise kanarraan eeyyama kennuu barbaada waan jettan. Manage ka jedhus jala sana jira. Manage your two step verification. Isa yeroo tuqxan ammas passwordii isin gaafata. Passwordii itti guuttattu. Passwordii itti guuttattanii next gootu. Video kana sirrii daawwattanii sirreeffachuu qabdu. Passwordii itti guuttattanii yeroo isin next gootanu voice or text message verified nuun jedhee lakkoofsa bilbilaa keenya nuu fida. Xiyya fuula dura isaa jiru tuqna. Two step verification jijjiiruuf. Delete gochuu dandeenya. Mallattoon delete lakkoofsa fuula dura jira. Delete gochuu dandeenya. Garuu yoo delete gochuu barbaanne immoo lakkoofsa bilbilaa add another phone number ka jedhu kana tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa kabira itti da'achuu ni dandeenya. Aadii tuqna lakkoofsa bilbilaa irra barreeffannaa jechuudha. Yoo biyya jijjiirree irra ta'e alaabaa duuba isaa jiru ni jijjiirra biyya keenyatti. Sanaan booda next goona. Koodii nu ergaa koodii itti galfannaa jechuudha. Manage your phone number if manage two step verification ka jiru jechuudha. Manage kan inni tuqnu bilbila irraa eeyyama kennuu barbaanne oonii godhachuuf. Two step verification kan nuti tuqnu setting isaa irraa jijjiiruuf. Qobaatti barbaanne yoo jettan immoo achuma security jala recovery phone jira. Akkasuma two step verification ka jedhu jira. Two step verification qobaatti jijjiiruudhaaf irra tuytu two step verification qofa. Yeroo isin two step verification irra tuytan passwordii isin gaafata. Passwordii emailii keessanii itti naqattanii next gootu jechuudha.
next yeroo gootan eessa sin geessa bakka lakkoofsa irraa jijjiiruu yookaan immoo lakkoofsa biraa itti da'uu nu geessa akkanatti fida garuu achi keessaa kan nuti fayyadamnu kan two step verification bakka lakkoofsa keenya nutti agarsiisu irra tuqannaa jechuudha kunoo lakkoofsi keenya verified jedhee as jira xiyya fuula dura isaa jirurra tuqannee gara fuulduraa deemna verified ta'uu qaba verified jechuun koodii nu ergame koodii itti guutanneera xiyya irra yeroo tuqnee gara fuulduraa nu geesse lakkoofsa bilbilaa irra delete gochuu akkasuma add another phone number lakkoofsa bilbilaa kabiraa itti da'u sana balleessine kabiraa ida'uus ni dandeenya sanumaa jiruus kabiraa ida'uu ni dandeenya bilbilatti barreeffan biyya jijjiirreerra taanaan garuu alaabaa duuba isaa jiru irra tuqnee biyya jijjiiruu qabnaa jechuudha diileetii goona irra sana add another phone number bakka jirutti phone numberii biraa two step verification jijjiiruuf kun recovery phone numberii jijjiiruudhaaf immoo recovery dhumarra tuqannaa jechuudha recovery phone irra tuqnee keessa seenna yeroo seennu ammas password nu gaafata password emailii keenya itti galchina nu ta'uu baruuf next godhan next yeroo godhanne diileetii goona yoo barbaanne mallattoo qalamaa irra tuqne sanuma irraa haquudhaan lakkoofsa biraa itti guuttannaa jechuudha biyya jijjiirreerra taanaan garuu alaabaa jijjiiruu dagachuu hin qabnu alaabaa san jijjiirree lakkoofsa barbaanne sana finnee itti katabanne next goona yeroo next goone yoo lakkoofsi jijjiirame koodii nu ergaa koodii san itti guuttannaa jechuudha haala kanaan yeroo biyya jijjiirtan lakkoofsa keessan jijjiiruun dirqama akkasuma yoo lakkoofsi bilbilaa bade recovery fi two step verification eessaa jijjiirra security jara akkasuma recovery email haala kanaan jijjiiruu qabna raayitiin kun akkas ta'uu qaba duraan furaanni cufamaa amma garuu raayitii kanaafuu obboleeyyan kiyya hundi keessanuu dubbiin emailii waan itti qoosanuu miti akkaataa subscribe itti guuttataa jirtan ni beeytu akkaataa saatii itti guuttataa jirtan ni beeytu guyyaa takka dogoggora ta'e uumnaan emailiin keessan deebitanii hin argattan two step verification maal akka ta'e hubadha recovery maal akka ta'e hubadha sirreeffadha lakkoofsa bilbilaa 2-3 hin cufadha emailii sirrii ta'e emailii kabiraa fa'a dabaladha irra galfadha lakkoofsa 2-3 in backup koodiidhaan waan akkasiitiin emailii keessan hidhadha sanaan ala YouTube keessan inni dhabdu emailii keessanis inni dhabdu guyyaa tokko video daawwattanii yaaltanii wanni yoo furaan isinii cufamuu dide yoo raayitii magariisa isinii gochuu dide wanni achirratti isin rakkise yoo jiraate gaafattanii sirreeffachuudha bakka isinii hin galle hubachuudha duubatti hin jedhina dhimma YouTube irratti isin rakkisee gaafachuuf gara social media Facebook irratti Abdul App jettanii sarchii gochuudhaan sirriitti na argachuu dandeessu profiling kiyyallee YouTube wal fakkaataadha akkasuma Twitter irratti akkasuma gara fuula Telegramiitiin Abdul App yoo jettan sirriitti na argachuu dandeessu dabalataanis gara WhatsAppiitiin na argachuu dandeessu kunoo lakkoofsi isaa kana fakkaataa waan daawwattanii isin rakkise irratti gaafachuudha duubatti hin jedhinaan isiniin jedha barnoonni keenya har'aas kana fakkaataa akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii